ቢዶሎ ወይም ቦረና ጫካ ሄዶ የኦሮሞ ታጣቂዎች ኑና አዲስ አበባ ተደራደሩ ሊሉ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስቱዲዮ ጋፍ አፍሪካ ሮድቴን ተጅማት ጫምስ ኩዳኒ ሰዲ በርኩም ለማፍቲደም ለመጥፈየነ ጀራ ሁናን ገፎት ሳኒት ጋፊን ከረነጋቲን ጋፈተም ተዴቢ ነርገታናን ቀብሶን ከራይደኖ ዋናፉም ቲጀት ኮንግሬሲን ፌደራል ኦሮሞ ዮካን ካፎን ኢብስኻሌስ ባዜን ኢትዮጵያ ቃሞሌን ሴር ባሰንጀቹን ፓርላማን ዲበምርግነሞ خبيت خيسب ببلچو جرو طيفنو خنو قبون غافي كومشين مرغنمو ኢትዮጵያት ኦዱ ቴንተናሪት ከየነ ጀራ ኦሮሚያ ሊጣሆሮ ጉድሩ ወለጋ ነጅም መገነቲ ጀራታ መጋል ሐራቶ ኸታይ ደርገጎ ባቤ ታከለ ኡምኖት ሞቱማት ይመኒዳ ኸሰባፈመ ጀፈሙን ደጋ ምሳላሊያና ዳገመን በሩብስ ኩለሌ ኸሰበርሲሶቲ ኡምኖት ሞቱማቲን ኡካን ፈመኒ ጉረሙ ጅሩ ጀዳኒ አብራም ብሩ ዋኖ ደፈጥቃ ባምባ ኦሮሚያ ሐረርጌ አነ ጭናክሳን ኤድ ባየ ኸሰቶንጌ ወልቀበቴ ሆሪን ባየን ዱሜ ጀዳኒ ሊጥ ትግራይ ኡምኖት ቲፒኤልኤፍ ለፍማይጋ በጅዳም ተኻላክ ተገዜ ተርገምቶቹ ወራንጀል ቀቡሳኒ ዱበተማ ኦዱ ቴንተርዳተና ሙመፋን بكرة نور دفتر مرتون جيني كيني سنا أكبر شما كم جرت دعوته تايمن ودوان ساتي كنا كبرنا يعني جرا أنا أبراهيم بروتو دوسني تمام قدنا هو قدروا اللجان جمع جنتي تجرا مقالة هرتو كنت درجة جوبا بيتا كلا ومنوتا موتوماتين أجي فمون أجامي درجة جوبا بيتا كلا دائما سار رأيرجا هيداني بودا من هيداتي باسور رساسا أجي سني بوسونة تيجتني جلو ماتين قباسي دبلة تاني ديات درجة baabee taakkalaa jiraataa godina horroo guduruu wallaggaa naajimmaa gannatii magaalaa haratooti sochii qeerroo oromoo waggaa fuuldura ture keessatti hirmaachuun aanicha keessatti hawaasarraa jaalala addaa nama qabu ture jijjiirama siyaasaa biyyattii booda hojii qubee qulqulleessuu waggootaaf hojjechaa turerraa fooyyessuun mana rifeensa itti sirreessan banatee hojii eegale jireenya isaa injifachuuf bu'aa bahii hedduu keessa ka darbe baabeen maatii isaa harka qalleeyyii jiraachisuuf illee itti gaafatamummaa fudhachuudhaan nama hojjetu ture jedhu maatiin OMN dubbise yeroo dhiyoowaas kaameeraa bitachuun mana suuraa banatee magaalaa haratoo keessatti hojii haaraa hojjechaa akka ture kan himan maatiin isaa waggoota afurii as sochii siyaasaa kamirraayyuu of qusachuun maatii isaa tajaajilu irratti xiyyeeffatee jira jedhu abbaa daa'ima xiqqoo ta'uusaa akka dubbatan miseensi maatii isaa kibxata darbe waaree booda poolisiin humna addaa oromiyaa fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mana jireenya isaa dhaquudhaan utuu daa'imni isaa itti boossuu biraa qabanii akka deeman yaadatu mana isaatii erga qabanii booda waajjira poolisii magaalaa haratootti hidhanii turanis halkan roobitti bari'u jechuunis caamsaa 11 bara 2022 gara ganda gaamoo kaarraa jedhamutti geessuun ajjeesanii reeffa isaa gatan ganda mana baasanii ganda gaamoo kaarraa jedhamutti ajjeesanii gatanii suuraa waraana bilisummaa oromoo kaasaa jirta situ suuraa kaasee postii asitu namaaf daddabarsa jedhuudhaan lubbuu isaa ajjeesanii karaa irratti waraanni mootummaa gara jabeenyaan daandii irratti gatee darbeera abbaa maatii isaallee isatu gargaara abbeen isaa horii namaa oofee gabaa keessa warra horii daldalu kanaaf walii gadi oofee itti guddise ijoollee isaa kana nama gaddisiisa haalli qeerroon kun keessa darbuu jiruu fi jireenya isaa haaluma namni kamuu jijjiiruuf deemu nama siyaasa kam keessaa illee waa tokko hin qabne. Sababni ajjechaasaa shakkii situ waraana bilisummaa Oromoo suuraa kaasee namaaf daddabarsa ka jedhu ta'uu akka odeeffatan ka ibsan miseensi maatii nama kana ajjechaan wal fakkaataa aanicha keessatti akka malee hammaachuu isaa himu. Aanaa Jimmaa Gannatiitti torbaan darbe keessas jiraataa ganda isaanii kan ta'e dargaggoo Gaaddisaa Addunyaa jedhamu mana hidhaatii baasuun ganda Gaamoo Nagaroo jedhamu keessatti ajjeesanii reeffa isaa gatuu maddeen keenya himanii jiru. Uummanni magaalaa kana walumaa galatti nama tokko lama miti torbaan darbe keessattis dargaggoo Gaaddisaa Addunyaa jedhamu namoota hedduu dargaggoo hedduu maatii hedduu baqatee caakkaa jira inni kaan du'aa jira kunoo inni kaan immoo eessa akka jiru abbaan qabeenyaa caccabsanii ani mana hidhaatti naqanii nama baay'ee ajjeesaa jiru jechuun barbaada walumaa galatti uummanni aanaa sana keessa jiru ganda keessumaa ganda Gaamoo Nagaroo Adiilee Qaxulluu Caalii fi Gidaamii Dabshoo jiru irratti xiyyeeffannoo adda ta'e uummanni haala adda ta'e manni isaa irratti qubate inni kaan godhate. Ajjechaan gara jabinaa hawaasa nagaa irratti raawwatamu godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti irra deddeebiin raawwatamaa jira.
Salaale aanaa dagam mana barumsaa gullalee sadarkaa tokkoffaa keessaa humnoota mootummaatiin kan butaman barsiisoti lama bakki geeffaman wallaalame. Kaleessa jechuunis caamsaa 12 bara 2022 godina Shawaa Kaabaa aanaa dagamitti barsiisonni mana barnootaa gullalee jedhamu barsiisoti lama kutaa barnootaa keessaa baafamuun qaamolee nageenya mootummaatiin butamuu isaanii maatiin OMN itti himanii jiranii oduu dabalataa ittaanii dhageessu. Barsiisaa Muluxaafaa Abbaa ijoollee lamaa yoo ta'u daa'ima waggaa 7 fi 3 of jalaa qaba. Hojii barsiisummaatiin sammuu dhalootaa qaruun cinatti mindaa ja'an argatuun maatii isaa bulfata. Barsiisota hidhaman keessatti kan argamu namni biraa immoo barsiisaa Darajjee Ambastee jedhama. Barsiisaa Darajjeenis barsiisota mana barumsaa Gullallee qartuu dhalootaa ta'uun hojjechaa jiran keessaa tokko. Akka maatiin isaa jedhanitti barsiisaa Darajjeenis abbaa ijoollee lamaati. Jireenyi maatii isaas isarratti hirkatee jira. Bulchiinsa mana barumsaa irraa akka odeeffannetti caamsaa 3 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti poolisiin humna addaa Oromiyaa mooraa mana barumsaa Gullallee sadarkaa tokkoffaa seenuun kutaa barnootaa keessaa barsiisota kanneen butanii ba'an. Aga ammaattis butamuu isaanii malee eessatti akka hidhaman wanti beekame hin jiru jedhu. Waajjira poolisii aanaa dagamii fi manneen hidhaa gandoota aanichaa keessa jiran hunda dhaqanii gaafatanis argachuu akka hin dandeenye kan himan maatiin barsiisotaa bakka isaan jiran yoo qaama seeraa gaafannu arrabsoo malee deebii homaa hin arganne jedhu. Barumsa Gullallee aanaa dagamii dandeenya wajjin qabamanii mana barumsaatti deemanii konkolaataa qabanii fidanii fuudhanii deemanii kan hin jenne san hin jenne waan qabamanis hin jenne sanuma lamaan qabatanii fudhatanii deemanii deemnee barbaanne isaati kudhanii ajeenyee isaati kudhanii deemnee barbaanne iddoo isaanii homaa baruu hin dandeenye bakka. Ofii kote maatii waan ati qabu hojii qabu isaanii kan jiraatanii maatii. Waraanuma mootummaatiin butamanii toonii butataniituma deemanii iddoo isaan buusan bakka isaan hidhaman amma maalirra akka jiran eessa akka jiran wanni barrees hin jiru wanni beeknus hin jiru waggaa darbees waggaa lamaan darbees waggaa 3 darbees akkasumas itti fufaa ture jechuudha isaanii dararaan isaanii. Leessa akkasumaan akkuma dhageenyeen deemnee waajjira poolisii gaafannee gara biraa gaafannee hin jiran jedhanii ammas irras deemnee akkasumas itti fufnee dhabnee irraa bakka rakkannee irra baay'ee rakkoo hamaa keessa jirra bakka yaaddoo guddaa keessa jirra waa'ee isaaniitii fi asitti daama qabannee daama wajjin mindaa kan jiraannu tokkichuma kan isaaniitiin nan jiraannu mana isaa keessa. Salaalee keessatti mana hidhaatii nama baasanii ajjeesuun baratamaa waan dhufeef ni ajjeesan jennee sodaannaa kan jedhan maatiin daa'imman xixiqqoonis abbaan keenya eessa jira jechuun maatii rakkisaa jiru jedhu. Maatiin barsiisota kanneen akka OMNitti manitti barsiisonni kunniin bara wayyaanee irraa eegaluun yeroo adda addaatti sababa oromummaa isaaniitiif hidhamaa turanii jiru. Hojii barsiisummaa malee hojii siyaasaa namoota hojjetaniin turre ka jedhan maatiin sababa isaan ijoollee isaaniirraa yeroo adda addaatti hidhamaniif qorqalbiin daa'imman keenyaallee miidhamaa jira jedhu. Barsiisonni kunneen humnoota mootummaatiin qabamuu malee bakki isaan itti hidhaman hanga yoonaa hin beekamne. Gaaffin karaa nagaatiin gaafatame deebii yoo dhabe hawaasi tooftaa qabsoo hidhannoo akka filatu waan beekamudha jedha Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa kaleessa baaseen. Mootummaan akkuma TPLF waliin nagaa buusuuf murteessa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoolee waliin mari'achuu qabaa ka jedhu ibsichi qaama shanee jedhamu da'oo godhachuun Oromiyaa keessatti uummata nagaa fixuun dhaabachuu qabaa jedha Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qabu. Magaal Finfinnee irra khalees miidiyaa fi ibsa Koongireesiin Federaalaa Oromoo yookaan KFO'n biyyattiin bala bittinnaa'uutiif saaxilamuu dandeetti jechuun beeksise. Mootummaan akkuma TPLF waliin nagaa buusuuf murteesse hidhattoota waraana bilisummaa Oromoolee waliin mari'achuu qaba jedha guddaan KFO Profeesar Marara Guddinaa. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon itti jirnullee biflaafaan leentaatittum jiru waan taateef shane qaam jedhamu mootummaan baan hin beekne jechuun dubbate. An shane የሚባል የለም እኛ እስከምናውቀው ድረስ የኦሮሞ ታጣቂዎች የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ታጣቂዎች የሚታወቁ መንግስትም የሚያውቃቸው አሉ። እኛ እያልን ያለ ነው እነዚህ መንግስት ተደራድሮ ትግራይ አካባቢ ይደራደራሉ ብሎ ሰላም ይፈጥራሉ ብሎ እንደሚንቀሳቀስ እነሱ ጋርም ይደራደር
የኦሮሞ ጥያቄ ከሆነ እኛም በተለያየ መንገድ ለስላሳም ቢሆን በተለያየ መንገድ እናነሳለን። ፓርቲን ሲያሳ ኦሮሞ ሁንዱብ ዲሞት ጆላ ምረት ጥየፈቹ ዋን ፍርማት ጀዱን ዱብረት ዱባድ ዋራኒ ቢየት ኸሰ ደሙ ጅርጋገም ሲያሳቲፍ ነገኛ ሐመፊ ዱራ ኸቢየት ገርዲ ጉምሳ ቶፉ ጅራጀ ዳኸመሌል ወራን ካቢየት ጎዳማት ሮርዶፎኑም ኖቲናኑ አማራ ኸሰ ወልጃራኒ ሶቹ አረኮ ጀጀብዱ መጅራን ጀቹኒ ማ ኦሮሞም በሮት ዱፍ ጋፊ ምርጋ ጋፈ Chature ofin of bulchaje de falmati de bida be zaman as otar regale hang dargi hayot jajjabo baye qabsotan radda beje oromo wayane lo khufisa gamma de bi adon argatin jir khajira party chinga fin karana gatin gafatam de bi nargat tanani mo qabson karay dan notin godam tuanaf tumit jechuna khigajiz ye oromo hizb masalatawi tiyage rasin baras ye mastadadar tiyage በሰላም የመኖር ጥያቄ ሀብቱን በፈለገበት መንገድ የመቆጣጠር ጥያቄ ጥያቄዎች አሉ። ባህሉ ምኑን ነፃ የማሳደጉ ጥያቄ እነዚህ ጥያቄዎች አልተመለሱም። ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ በኦሮሚያ ምድር አልተካሄደ በግልጽ ቋንቋ። ስለዚህ ከነዚህ ጋር ተደራድሮ ጥያቄው መመለሱ ይመረጣል ይሻላል። ሸኔ የተባለ የሚያቆም ማውራቱ ብቻ ጥያቄዎቹን አይመልሱ። ራቆ ሲያስ ቢየቲን ከጅርት ሁምና ፕሩፍ ያሊን ታስፈሙ ጅርት ጎች ዱባ ተፋቲ ፎርማት ፊዱ እንደንደን ከጀዲብስ ኸሌሳ ሆነ አይጄቻ ሁታለ ቢየቲ አከከኸሰን ነሞት ነጋራ ጎዳም ተጭምስ በላለ ፈድጀቹ ዋጭፈ ደደባኔ አሁን እየተናገርን ባለንበት ሰዓት በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች ከፍተኛ የእርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል። ይህም የእርስ በርስ ጦርነት ከዓለም እይታ ተደብቆ ነው እየተካሄደ ያለው። በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወራት ወዲህ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰው ጥቃት በእጅጉ ጨምሯል። ባለፉት ጥቂት ወራት በኦሮሚያ ብቻ ከ297 በላይ ንጹሃን ዜጎች በመንግስት ታጣቂ ኃይሎች ሲገደሉ በርካታ ቤቶች ተቃጥለዋል። ጋፊን ኦሮሞ ሸኔፍ ሸንተመ የቻው መት ነጋፊጡን እንደቢ ዱሪ ዩሎል ኸዳል ጋፊን ኦሮሞ ደቢ ደቡ ኸጀር ኮንግሬሲን ፌደራል ኦሮሞ ፍላኖ ወለባፍ ሐቅ ቀቤሳ ኦሮሚያ ኸሰ ገገፈሙ ደቡ ረኮ ብረታው ዱባት ኻናፍ ዱብ ኡመት ኦሮሞ ጋፊሌ ወጎተ ሸንተሞሊፍ ቀብሳ ቱሬፍ ኸራነጋት ዮ ጋፈተ ደቢ ዳቦ ቦርዲ ፍላኖ ረሐቅ የገሙርቴን እንጅርት ታናን ቦምቢ ፍላኖ ኸስ ሐቅ ሰበርባዳት የቹን ሂዳቶቲ ሞቱማ ሽፍተ jedhuun dhuga qabaachuu fattite gaagam siyaasaatiif nageenya amma biyyatti honkura jiru furmaati marii qof jedhibsichi waraanni am deemuu jira haal dura tokko malee dhaabbatee mariin haqa qabeessa taasifamuu qabdi jechuu yaamichi dhiyees mariin taasifamtu tun immoo humnoota hidhatan dabalatee qaamolee cufayyuu hirmaachisuu akka qabdi jal sarare gaafata. ደምቢዶሎ ወይም ቦረና ጫካ ሄዶ የኦሮሞ ታጣቂዎች ኑና አዲስ አበባ ተደራደሩ ሊሉ ይችላሉ አሁን ባለው ሁኔታ። ያ ካልሆነ ደግሞ ምንድን ነው እኛ እዚህ ያለነው እኮ መጨቃጨቅም ምንም እንችላለን። ዋናው ጉዳይ እልቂቱን ማቆም መቻል አለበት። ጥፋቱን ማቆም መቻል አለበት። Harargee ba'aanaa cinaaqsan araddoota garaagaraatti rakkoo hongee hordofee beeladoonni hedduun dhumaa jiru. Gargaarsa hatattamaa yoo hin arganne hongeen tun dhumaatii nama hordofsiisuu dandeessi jedha hawaasi. Hawaasi aanichaa deeggarsi balaa kanarraa nu baraaruuf nuuf godhame hin jiru jedhu. Waggoota 3 dabraniif cinaaqsan roobni waan hin turreef midhaan faca'ee achumaan hafe. Namaa fi beeladii amma nyaata malee dhumaa jiru. من فهم قدوي ما مرت أبارزة لا ما قرت خلاص تدوم أي كون ما فدوم أي كون أما تسدي ما نقدر أي أما تافرتي أي لون ما نفني أي تقومتي لما متي أي خنيف كاسدم كابو خداني أفف أي خنيف كاسدنا كابو lama afef kan afurtan kabu sodomi raju aradanu di akan soni makanisi dilen akana amata sadi umana garre ana jira sadaina jira numa yanna moto tasan tanya nidaiti nutis kulo akana yanna jira motumman ana kirasan mali noiti oromon malif noiti defte alwas nakabtu كتر راديا مريجرن مالي في راديا من لو وني رادومه لما نيجرو وروني بانه أما تاسدي وما نقدر
رومني سونا كنته موتما نانو جلالتو جنة بشاو أتكشف أنا على أركض بيا سدي بيا فوق خلا أتكشف نوروبي بشاو أركض له أتكوا لا فين خنا وراه ما دوان جاسوسة أما هوري خنا خواتون نوجه خاصة أما دبنا نيزة جنتا خيسة ديوا كرته رودو لا تراس جنتا خيسة جيسا نيجي سائر نتن دواني هودولا هاي وانو مني وان نو نبرد فونجر تلفون يركين هاي ورجع زارت داخلها كتالة تبوين هاي وان نمو نفونجروها كباس كيسيتني بيانا كباس الجنة هاي ورجع أكثر ندفو هاي أنا جل أكا زوني وقايس يامنه زوني خلا يدل أكانو مار أنا دا أكانو ما بيت يدل زوني كوني أكانو هاي أنكو تن أمتا إرّا هودورا ترى كتالو تجيران هوري يسا دمته إفانا واتكش من وافي أمتا دبو هاي Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qaamoleen seera baasan dhiibbaa mirga namummaa biyyattii keessatti lachaa jiruuf xiyyeeffannoo kennuu qabu jechuun gaafate. Manneen hidhaa 82 fi buufataalee poolisii 270 daawwachuu ka dubbatu koomishinichi jecha seera alaatii fi hidhaan jimlaa bakka hundatti uummata irratti raawwatamuu qofa osoo hin taane ajaji mana murtii kabajamuu dhabuun dhiibbaa mirga namummaa Itoophiyaatti hammeessee jira jedha Guyyoo Waariyoo bal'iseesinitti. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qaamolee seera baasan jechuun paarlamaan dhiibbaa mirga namummaa biyyattii keessa babal'achuu jiru xiyyeeffannoo kennuu qaban jechuun gaafate. Seeraan al namijjeesuuf hidhuun humna dabra fayyadamuuf karaa seeraa ta'een nama ukkaamsu qofa ladoon taane gaazexeessitootaaf hooggantoota paartilee siyaasaallee dabalatee namni seeraan al hidhamee ajajiman murtiillee gati dhaba jira jedhu koomishinarichi miseensota paarlamaa keessa koreen haqaaf diimokiraasii dhimma kan hordofuun sirreessuu qaban jechuun akeekachiisa. Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa waan kan kadubbaddu karoora waggaa 5 ilaalchisuun hojii isaa haji 10 koree dhaabbiitti guyyaa dhiyeessutti jedhan ji'oottan kurnan darbanitti bakka waraanaan miidhamti 65 moona baqattoota kana mootii 43 caalan kee qubatan 10 buufati yeroo kanamni miiliyoon 1.5 caal kee qubata 47 daawwachuu kadubbata dhaabbati Daani'eel Baqqalee kun gabaas achirra argadhellee qaam dhimmi ilaalutti erga jira jechuu saddis standard gabaas khammaleel sarbamiins mirga namummaa ilaaluuf manneen hidhaa Itoophiyaa 82 fi buufata poolisii 270 daawwachuu qaim koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa kun naannolee biyyattii kanneen akka Tigraay, Affaarii fi Amaar keessa sababa waraanaatiin namni hedduun dhume kan miidhamuun haleellaan saalaa jabaalleen dalagamu qubqabaa jedha. Waraankaa biyyattii godhama jira kanaan qabeenyi dhugi barbadaa'uuf bu'uuraalee misoomaallee miidhamu kadubbatiibsi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa kun kufaati diinagdee biyyattiitiif rakkoon qaala'insi jireenyaa dhiibbaa mirga namummaatiif sabab guddaa waan ta'uu jirtuuf fala argachuu qabdii jedha. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa gaazexaa The Economist biyya ari'ee. Gaazexeessaa Tom Gardner waggoota Itoophiyaa Finfinnee irraa gaazexaa The Economistiif gabaasa ture. Kana malees dhimma siyaasaa Itoophiyaa wal qabatanii ilaalchisuun xiinxaloota garaagaraa barruu kanaaf barreessuun beekama. Gabaasawwan loogii qaban hojjechaa turte ka jedheen abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa yeroo garaagaraatti afaaninis ta'ee xalayaadhaan si akeekkachiifnus ajaja keenya diddee hojii walaba hin taane hojjechuu waan itti fufteef heeyyamni hojii keetii ammarraa eegaluudhaan adda citee jira jechuun xalayaa har'a baaseen gaazexeessaa kana biyya gaggeessu hime. Miidiyaa fi gaazexeessitooti kamuu seeraaf ittiin bulmaata biyyattii kabajuun dirqama kan jedhu abbaan taayitaa kun gaazexaan The Economist nama biiraa Itoophiyaatti ramadachuu akka danda'u beeksisuudhaan gaazexeessaa Tom Gardner immoo ammarraa eegaleen ittiin dhufin jechuun biyya baase. Yeroo dhiyootii as haala armaan dura baratamee hin beekneen miidiyaalee walabaa cufuuf gaazexeessitoota hidhuu amala kan godhate mootummaan Itoophiyaa waggaa dabre keessa gaazexeessaa New York Times biyya baasuunsaa ni yaadatama. Ogeettiin fayyaa biyya Keeniyaa kutaa Marsabit qabballee duubaa soraa badhaasa ogeeyyii narsiif kennamuun doolaara
Ameerikaa 250 injifatte. Lammiin Keeniyaa qabballee duuba narsoota addunyaa keessaa badhaasa kanaaf biyyoota addunyaa 184 irraa hirmaatan narsoota 24 waliin dorgomtee injifachuu dandeesse. Qabballeen ogeeyyii 10 marsaa isa dhumaaf dabran keessaa tokko yoo taatu guyyaa narsoota addunyaa caamsaa 12 kabajame sababeeffachuun qophii godhame irratti injifachuun ishee ibsame. Badhaasi Global Nursing Award qabballeen injifatte kun badhaasa idil addunyaa yeroo jalqabaaf qophaa'e yoo ta'u ka qopheesse jaarmiyaa Aster Guardians jedhamudha. Qabballeen Keeniyaa kaawuntii Marsabit keessatti ganda ishee keessaa dubartii jalqabaa digiriin eebbifamte yoo taatu maatii ishee keessaas dubartii hiree barachuu argatte ishee tokkittiidha. Ammas hospitaala riferaalaa kaawuntii Marsabit keessatti ogummaa isheetiin hawaasa tajaajilaa jirti. Qabballeetti dabalataan achuma Marsabit irraa Abba Diida Jirma Bulees namoota 10 marsaa xumuraa badhaasa kanaaf gaan keessai. Barattuu narsii taatee osoo jirtuu dorgommii bareedinaa Keeniyaa keessatti gaggeeffame irratti hirmaattee Miss Tourism Keeniyaa 2013 injifattee turte. Dhageettii argatte kana fayyadamuudhaanis walqixxummaa fi barnoota dubartootaa irratti hojii bu'a qabeessa hojjette. Qabballeen faawundeeshinii Qabballee Duubaa faawundeeshinii jedhamu hundeessuunis mana barnootaa ganama daa'imman itti qara'an sa'a booda immoo ga'eessonni itti baratan ijaartee jirti. Qabballeen damee barnootaa irratti ka hirmaatteef barnoota dhabuun waan haaraa baruurraa boodatti kan nama hambisu aadaa boodatti hafaa jijjiiruunis barbaachisaa waan ta'eef akka ta'e ibsiti. Ga'eessoti mana barnootaa isheetti baratan barreessuu fi dubbisuu qofa osoo hin taane eeggannoo da'umsa boodaa gargaarsa ogummaan dahuu dhimma fayyaa wal hormaataa fi mirga ofii irratti hubannoo argatu. Hojiin ishee kunis biyyaa fi sadarkaa idil addunyaatti beekamtii ka argate yoo ta'u Wesley's Global Citizen Choice badhaasi jedhamu kanneen sababa hojii ishee kanaan injifatte keessaa tokko. Beekamtii bara 2019tti injifatte kanaan badhaasa doolaara Ameerikaa 50,000 argattee jirti. Hojiin ishee kun kittaannaan dubartootaa harka guddaan akka hir'atu ga'ee ba'ee jira. Dubartooti horsiisee buloonnis hiree mana yaalatti da'uu argatanii jiru. Haawwan hedduunis ijoollee dubaraa isaanii gara mana barnootaatti erguu eegalanii jiru. Maddi oduu kana BBC Afaan Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddombooroo humnoota mootummaa maqaa riphee lolaa waraanuun bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuu ibse. Zoonii kibbaa ajaja waraana bilisummaa Oromootti Cibraan Soddombooroo lola caamsaa 10 bara 2022 aanaa Liiban ganda Mugaayyootti lola loleen hoogganaa waraana mootummaa dabalatee namoota 28 yoo ajjeesuu 8 immoo madeessuu hima miseensota waraanaa keessa. Caamsaa 11 bara 2022 godina Gujii ba'aa aanaa Gumii Eldalloo ganda Malkaa Gubaatti ganama sa'aatii 12 haga sa'aatii 5tti lola meeshaalee guddaan deeggarameen banameen gootummaan irra aanuu himee jira. Lola kanarrattis yoo xiqqaate humnoota mootummaa 70 ol irratti tarkaanfii fudhachuu ibseeti jira. Odeessa keenya xumuraatiin lixa Tigraay Walqaayit keessatti lolli ka'uu gabaafame. Humnooti Tigraay lixa Tigraay lafa Maayigaabaa jedhamtu ka lixa laga Takazee jirtu to'achuuf lola akka jiran himama. Gareen wal waraanan lamaan meeshaalee waraanaa guddaa fi taankii sosochoosaa jiru jedhu maddeen waraanaa keenya. Lixi Tigraay kun qabiyyee naannoleen Amaaraa fi Tigraay irratti wal farmaa turan ta'uun ni beekama. Haa ta'u garuu lafichi lafa heera biyyattii amma jiruun bulchiinsa Tigraay jala jirudha. Daawwattoota oduuwwan keenya sa'aatii kanaa kanneen turanii waan wajjin turtaniif ulfaadha.